Ooltiin nagaa warreen Arat Kiiloo Deel daawwattan Arat Kiiloo Deel irraa odeeffannoowwan guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Haga xumuraatti akka nu faana turtan gamanumaan isin afeerra. Gara odeeffannoowwan keenya guyyaa irraa osoo hin deemin fuula dura namoonni Arat Kiiloo Deeliif haaraa taatan baga nagaan dhuftan sabiskiraayib akkasumas mallattoo bilbilaa bukkee ishee jirtu tuquudhaan odeeffannoo guyyaa guyyaan Arat Kiiloo Deel irraa darban akka daawwattan gamanumaan isin afeerra. Odeeffannoo keenya jalqabaatti yeroo dabarru addunyaa waliin adeemuuf aasxaa odaa ofirraa qabu jijjiirradhee jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Biiroon Barnoota Oromiyaa haala addunyaan irra geessa waliin deemuuf jecha loogoo yookaan aasxaa isaa kan odaaf faajjii Oromoo ofirraa qabu jijjiiruu barbaachiseeraa jedha. Biiroon Barnoota Oromiyaa aasxaa isaa irraa odaaf qubee akkasumas faajjii Oromummaa haquun isaa murtee ji'a 6 keessatti murteeffame ta'uu gama itti aanaa hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Galaanaa Walda Mikaa'eliin deebii kenneen ibsee jira. Biiroon Barnoota Oromiyaa aasxaa waggoota darbaniif fayyadamaa ture jijjiiruun isaa marsaalee hawaasummaa irratti komii kaasee jira. Tarkaanfichis erga hoogganaan Izeemaa Profeesar Biraanuu Naggaa gara hooggansa Ministeera Barnootaatti dhufanii kan fudhatame ta'uu eeruun hedduun tarkaanfiin kun qeeqaa jiru. Namni gara hooggansa barnootaatti dhufan kun ilaalcha faallaa federaalizimii sabdanneessummaa kan tarkaanfachiisan ta'uun isaanis beekamaadha. Namoonni komii isaanii gama miidiyaatti himan akka himanitti Ministeerri Barnootaa biyyattii Profeesar Biraanuu Naggaa hoogganu dhiibbaa taasisaniin jijjiirraan aasxaa Biiroo Barnoota Oromiyaa raawwatameeraa jedhan. Namni kun yeroo garaagaraatti Oromummaan baduu qaba, Oromiyaa wanti jedhamu diigamuu qaba jechuun ejjennoo isaanii ibsachaa turuun isaanii ni yaadatama. Namni kun Oromummaa akka eenyummaa Oromummaa akka diina tokkummaa biyyaatti nama ilaalanii fi paartiiwwan ilaalcha farra Oromummaa socho'an hundeessuun ilaalcha sirna leexaa nama tarkaanfachiisan akka ta'anis dubbatameera. Qabsoo qeerroof uummanni Oromootiin bara 2018 erga jijjiiramni siyaasaa mul'ate as namoota siyaasaa gara biyyatti deebi'an keessaa tokko kan ta'an namni kun ji'a fulbaanaa bara 2014 keessa Ministeerri Muummee biyyattii Abiyyi Ahmad Ministeera Barnootaa ta'uun muudamuun isaanii waan yaadatamudha. Muudamanii gaafa guyyaa lammataa wantoonni sabummaa calaqqisiisanii akkasumas caasaalee waajjiraalee irratti dhiibbaa gochuu akka eegalanis gaazexaa mootummaa Addis Zaman irratti dubbatanii turan. Erga muudamanii turtii walakkaa waggaa irratti Biiroon Barnoota Oromiyaa loogoo duraan fayyadamaa ture akka eenyummaaf afaan akkasumas Oromummaa qarooma Oromiyaa ibsurra darbee waajjirichi kan Oromiyaa argisiisu akka geeddaratu taasisaniiru jedhu namoonni adeemsa kana hordofan. Biiroon Barnoota Oromiyaa loogoo duraan fayyadamu dhiisuun loogoo Ministeera Barnoota Itoophiyaa gara naannootti fiduun fayyadamuu eegalaniiru. Miidiyaan keenya akka odeeffannoo argateen Biiroon Barnoota Oromiyaa ajaja kana diduuf yaalus ajaja olii dhufeen adeemsa olii dhufe maqaa jedhuun loogoo isaa duraanii jijjiiruuf dirqameera. Aasxaa yookaan loogoo waajjirichaarra ibsituu Oromummaaf Oromiyaatu ture. Amma garuu sun haqamuun ilaalchi Oromummaa diigamuuf eenyummaan Oromoo dhabamsiisuu ededumaan hojiitti hiikamaa jiraachuu kan argisiisuudhaa jiru namoonni tarkaanficha qeeqan. Komii kana ilaalchisee BBC Afaan Oromoo irratti afgaaffii kan taasisan itti aanaan hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Galaanaa Walda Mikaa'el addunyaa waliin deemuuf jecha aasxaa yookaan mallattoo Oromummaa ofirraa qabu jijjiiruun akka barbaachise ibsan. Komii kana kan kaasu namoota miira gadaantummaa itti dhaga'amuuf ilaalcha gabrummaan socho'anidha. Yaada jedhus calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee yaadni wayyaan yoo dhiyaate loogoo yookaan aasxaa haaraa qophaa'e fooyyessuu ni dandeenyaa jedhu. Gama biroon waajjira Biltsiginnaa Damee Oromiyaa toora Feesbuukii isaa irratti ibseen qaamolee murtoo kana morman waan isin galchuu hin qabu mootummaan murtee barbaade dabarsuu danda'a jedheera. Biiroon Barnoota Oromiyaa waajjira barnootaa kan Oromiyaa malee kan Oromoo miti. Oromiyaa keessatti ammoo sabaaf sablammii eenyummaa adda addaa qabantu jiraata waan ta'eef addatti wanti Oromoo ibsu dhiibbaa malee faayidaa hin qabu yaada jedhuun aasxaa kana akka jijjiiran ibsaniiru.
Gara odeeffannoo keenya itti aanutti yoo dabarru, dippiloomaatonni ol aanoo Ameerikaa torban dhufu daawwannaa hojii guyyoota 4f gara Finfinnee, Kaartuumii fi Riyaaditti akka imalan ibsame. Gaanfa Afrikaatti ergamaan haaraa Yuunaayitid Isteet Daavid Saatiriifiildiif Asiistaant Sekireetarii Moolii fi aanga'oota ol aanoo torban dhufurraa kaasanii Itoophiyaa, Saawud Arabiyaa fi Sudaan daawwachuuf jiran akka ta'e Isteet Dippiloomaatiin ibsa jimaata baaseen himee jira. Kaayyoon daawwannaa aanga'oota Ameerikaa kanneen taasisaniifis Itoophiyaan akka walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru dhaabduuf gargaaruufi jedhamee jira. Aanga'oonni mootummaa haleellawwan qilleensarraa fi walitti bu'iinsawwan biroo dhaabuun marii biyyoolessaa hunda hirmaachisu bu'uura kaa'uun ulaa nagaaf amma baname kanatti akka fayyadamaniif ni jajjabeessuu jedha ibsi kun. Jimaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Neeshin Tigraayitti erga waggaan haaraa seene haleellaa qilleensarraa humni qilleensa Itoophiyaa geggeeffame jedhame yoo xiqqaate namoonni nagaa 800 ajjeefamanii 75 kan ta'an immoo madaa'uu ibsee ture. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uun eelaa bara darbeerraa kaasanii tajaajila kana kennaa kan turan Jaafirii Fiiltimaan kan bakka bu'an Daavid Saatiriifiild hariiroo alaa Yuunaayitid Isteet keessatti muuxannoo waggoota 40 olii qabu jedhamee jira. Akka ibsa Isteet Dippiloomaatiin kennetti dhimmoota Afrikaaf itti gaafatamoo kan ta'an Saatiriifiildii fi Fiin wiixata hanga kamisaatti kan biyyoota sadeen kanneen daawwatan turtii magaalaa guddoo Saawud Riyaad keessatti taasisaniin Saawudii fi ce'umsa gara dimokiraasii siivilootaan durfamu akka milkaa'uuf deeggaru magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum gaafa deeman ammoo aktiivistoota dimokiraasii deeggaruun humna waraanaa fi gaggeessitoota siyaasaa waliin wal dubbisuu jedhamee jira. Sudaan keessatti erga waliigalteen aangoo qooddachuu bara 2019 irraa jalqabee onkoloolessa 25 bara 2021 humni waraanaa aangoo dhuunfatee as bulchiinsi siivilii akka aangootti deebi'uuf lammiileen biyyattii hedduun mormuun daandii dhiphisaa jiru. Ergaan isaanii ifaadha. Yuunaayitid Isteet walabummaa, nagaaf haqa uummata Sudaaniif ni dhiphamti jechuun ibsanii jiru. Odeeffannoo keenya xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa Daayirikteera olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tewoodiroos Adaanoom safuu seeraaf naamusa ogummaa cabsaniiru jechuun akka itti gaafataman iyyata galfate. Xalayyaa boordii hojii raawwachiistuu WHOf ergeer jedheen ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa hoogganaa olaanaa dhaabbatichaa Dr. Tewoodiroos irratti komii qabu dhageessiseera. Boordichi hoogganaa olaanaa dhaabbata kanaa irratti qorannoo taasisuun gochaa isaanii sirrii hin taaneef itti gaafatamummaa ogummaaf seera cabsuu akka adda baasu gaafateera. Ejjennoon naamusaa seeraaf ogummaa hoogganichaa amanamummaa dhaabbata fayyaa addunyaa tokko rakkoo keessa galchaa jedha ibsi kun. Ministeerri haajaa alaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen Itoophiyaan Dr. Tewoodiroosiin qaama fayyaa addunyaa isa olaanaaf kaadhimamaa taasiftus isaan garuu amanamummaa akkasumas waan ogummaan isaaniirraa hin eegamne raawwataniiru jedha. Ministeerri fayyaaf boodarras ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa kan turan Dr. Tewoodiroos Adaanoom ministeera koree hojii raawwachiistuu TPLF turan. Waraana Itoophiyaa waggaa tokko ol lakkoofsise keessatti finciltoonni Tigraay deeggaraa jira jedhamuun irra deddeebiin aangoota Itoophiyaa komataa turaniiru. Dr. Tewoodiroos gama isaaniin dhaabbanni isaanii WHO'n
meeshaalee wal'aansa fayyaa naannoo Tigraay akka waraanaan miidhaman biraan ga'uuf hayyama akka dhowwatan himanii turan. Rakkoo Tigraay keessa jiru yoo ibsanis akka janama Tigraay keessa jiru addunyaarra eessattuu hin argame rakkoo achi jiru hammaataadha jedhan. Itti dabaluunis mootummaan waggaa tokko oliif uummata isaa nyaataaf qoricha dhorke kun dhaabbachuu qabaa jedhan. Xalayyaa ergama jedhame irratti Dr. Teediroos dhimma keessoo Itoophiyaa keessa akka seenan kunis hariiroo Itoophiyaan Eertiraa waliin qabdu fa'aa akka dabalatu himan. Kana malees ammallee Dr. Teediroos miseensaaf deeggaraa garee TPLF mootummaa Itoophiyaa shororkeessaa jechuun labseetii jedhan. Dr. Teediroos aangoo isaanii fedhii siyaasaa isaaniitti fayyadamu kunis immoo haala Itoophiyaa gatii kaffalchiisuun ta'us dhumarratti gochaa sirrii akka hin taane amanuu qabu jedhee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota Arat Kiiloo Deel odeeffannoon keenya guyyaarraa kanneen isin haga ammaa daawwattan ture. Yeroo biraa odeeffannoo kanneen biroo haga qabannee dhufnutti iddoo gaarii turaa isiniin jenna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan Arat Kiiloo Deel yuutuubii gubbaarraa sabiskiraayib akkasuma sheer laayik gochuudhaan akka nu hordoftan gamanumaan isin afeerra. Feesbuukii keenyas laayik gochuun odeeffannoo guyyaa guyyaa akka hordoftan isin afeerra. Galatoomaa iddoo gaarii turaa.